Maatewos boqonnaa 20. Yesuusis mootummaan Waaqaa akka nama araddaa qabu tokkooti. Namichi iddoo dhaabaa waynii isaatii fi hojjettoota qacarachuudhaaf ganama obboroodhaan gadi ba'e. Inni guyyaatti nama tokkoo fi birrii tokko kennuudhaaf hojjettoota sanaa wajjin erga walii gale gara iddoo waynii isaatti isaan erge. Gara sa'aatii 3ttis achi ba'ee kaan immoo lafa gabaa hojii malee dhaabatanii arge. Jara sanaanis, isinis gara iddoo waynichaa dhaqaa, ani immoo waan ta'u isiniifan kenna jedhe. Jarris ni dhaqan. Gara sa'aatii 6tti, gara sa'aatii 9ttis ammoo gadi ba'ee akkasuma godhe. Gara sa'aatii 11ttis gadi ba'ee kan biraa immoo utuu dhaabatanii arge. Isaaniinis, maaliif guyyaa guutuu hojii malee addana dhaabattu jedhe. Isaanis, namni tokko iyyuu hojiitti waan nu hin qacaratiniif as dhaabanna jedhaniin. Inni immoo, isinis gara iddoo waynichaa dhaqaa jedheen. Yeroo galgalaa'es abbaan waynichaa isa hojii isaa adeemsisuun hojjettoota waami, warra booddeetii jalqabii hamma warra duraatti beenyaa isaanii baasiif jedhe. Warri gara sa'aatii 11tti qacaraman dhufanii birrii tokko fudhatan. Warri duraa yommuu dhufan immoo caalaa waan argatan isaanitti fakkaate. Garuu isaanis birrii tokko fudhatan. Haa ta'u iyyuu malee fudhatanii abbaa waynichaa irratti gunguman. Isaan, warri booddee kun sa'aatii 1 duwwaaf hojjetan, ati garuu nuyi warra dadhabbii guyyichaa fi ho'a saafaa baatee wajjin wal isaan qixxeessite ittiin jedhan. Namichi garuu isaan keessaa isa tokkoon, yaa namicho, ani waan tokko illee sitti hin balleessine. Ati birrii tokkotti anaa wajjin walii hin galleere? Amma kan kee fudhadhuu dhaqi. Ani namicha isa booddee kanaafis hammuma kan keetii kennuufi nan fedha. Ani immoo horii ofii kootiin waan ani fedhe gochuun anaaf hin ta'ure? Yookiis arjummaa koo weennaa ta'a jedheen. Akkasuma warri booddee warra duraa, warri duraas warra booddee ni ta'u jedhe. Yesuus gara Yerusaalemitti ol hin ba'a ture. Karaatti immoo bartoota 12 kophaatti fudhatee, kunoo nuyi gara Yerusaalemitti ol ba'uu keenya, ilmi namaa immoo luboota warra angafootaatti, barsiisota seeraattis dabarfamee ni kennama. Isaanis yakka du'aa itti ni muru. Akka itti gahisaniif, akka reebamuuf, akka fannifamuufis saba Waaqayyoo warra hin ta'initti dabarsanii isa ni kennu. Guyyaa 3ffaatti immoo du'aa ni kaafama isaaniin jedhe. Ergasii haati ilmaan Zabdewoos ilmaan ishee wajjin gara Yesuus dhuftee waa kadhachuudhaaf miilla isaatti kufte. Inni immoo, maal barbaaddaa isheedhaan jedhe. Isheen itti fuftee, ilmaan koo kun lamaan mootummaa kee keessatti inni tokko gara mirga kee, inni tokko immoo gara bitaa kee akka ta'aniif abboomi ittiin jette. Yesuus garuu deebisee, waan kadhattan hin beektan. Isin immoo xoofoo dhiphinaa ani keessaa dhuguuf jiru keessaa dhuguu ni dandeessu jennaan. Isaan immoo, hin dandeenya jedhaniin. Innis, xoofoo koo keessaallee dhuguuf jirtu gara mirga koo yookiis gara bitaa koo taa'uu garuu kennuun kan koo miti. Taa'umsi sun warra kanaan dura abbaa kootiin qopheeffameefiif ta'a isaaniin jedhe. Bartoonni warri kaan 9 yommuu kana dhaga'an obbolaa lamaan sanatti aaran. Yesuus garuu gara isaatti isaan waamee, warri saba biyya lafaa kana abbooman gooftummaadhaan akka isaan seerratanii isin iyyuu ni beektu. Gurguddoonni isaaniis aboo isaanii isaan irratti argisiisu. Isin gidduutti akkas hin ta'u. Eenyullee isin keessatti guddaa ta'uu kan barbaadu hojjetaa keessan ta'uutu isarra jira. Eenyullee isin keessaa dura ta'uu kan barbaadu
garbicha isiniif ta'uutu isarra jira. Ilmi namaas akkasuma hojjechiifachuudhaaf hin dhufne. Namootaaf hojjechuu fi lubbuu isaa furii namoota baay'eedhaaf kennuuf dhufe malee jedhe. Akkuma isaan Yerikoodhaa ba'aniin tuuti soonaan baay'een Yesuus duukaa bu'an. Kunoo namoonni jaamonni lama karaa bukkeen taa'u turan. Isaanis Yesuus achiin darbaa akka ture dhageenyaan iyyanii, Gooftaa ilma Daawit nu maari jedhan. Tuuti sun calluma isaan jechisiisuudhaaf isaan ifate. Isaan garuu ittuma caalchisanii iyyanii, Gooftaa ilma Daawit nu maari jedhan. Yommus Yesuus dhaabbatee isaan waamee, maal akkan isiniif godhu barbaaddu jedhe. Isaan immoo deebisanii, Gooftaa ija keenya akka nuuf bantu jedhaniin. Yesuusis gara laafinaan ija isaanii qaqqabnaan achumaan agartuun isaanii deebi'ee fi isa duukaas bu'an.